Gaaf tokko dargaggeessi Boonaa jedhamu qeerransa reettii fi raafuu baatee osoo karaa deemuu laga tokko bira ga'e. Riqicha lagichaarras yeroo tokkotti meeshaa yookiin mi'a tokko qofa baatee ce'uu danda'a ture. Haa ta'u malee yoo reettii fi qeerransa wal biratti dhiise qeerransi reettii nyaata. Yoo reettii fi raafuu wal biratti dhiise immoo reettiin raafuu nyaatti. Kanaaf akkamittiin ce'isuu danda'a jedhee utuu inni mala dhabee dhaabatuu bililleen itti dhufte. Bililleen barumsa isheetti cimtuu fi akkasumas hiriyoonni ishee gamnummaa yookiin tooftaa isheen yeroo hedduu fayyadamtuuf ishee dinqisiifatu turan. Maaliif dhaabbattee? Akkanatti riqicha kana ce'uun dhabe. Yoon reettii kana qeerransa biratti dhiisee deeme qeerransi reettii kana jalaa nyaata. Yoon raafuu reettii biratti dhiise immoo reettiin raafuu nyaatti. Amma mil'aa dhufeera. Dura reettii ceesisi. Deebii qeerransa ceesisi. Achi immoo qeerransi reettii kee akkas jalaa nyaanneef reettii fuudhiitii as deebi'i. Reettiitti lafa kaa'adhuutii amma immoo raafuu ceesisi. Dhumarratti reettii kee deebitee ceesistaa jechuudha. Tooftaa bilillee dinqisiifachuudhaan guddadhu jedhee eebbiseenii karaa isaatti bu'e.